oolmaa Tigraayitti gaafa dabarru waraanni kaabaa akkuma itti fufetti jira. Waraanni kuni ammallee akkuma cimee deemetti jira. Akkuma cimee haaluma egaa baay'ee rakkisaa fi ulfaataa ta'een kan inni deemaa jiru. Akka dhageenyetti ammaa waraanni kun gara bahaatiin gara Affaaritiin garmalee ulfaata waraana baay'ee cimaatu deemaa jira jedhanii jiru. Waraana baay'ee ulfaatu jedhamee jira. Har'a keessaa akka dhageenyetti warra bilchiginnaarraa akka dhageenyetti akka Abiyyi jedhu otoo hin ta'in faallaa Abiyyi jedhutu ta'ee faallaa Abiyyi jedhu faallaa Abiyyi waan hawwees waan jedhes tokkoyyuu hin milkoofne fi egaa hunduma caalaa kan inni abdatee waraana kana karaa saniini amma irrukutuu amma dafaniiti cifraa qabatanii burqaa qabatanii burqaarraa gara baatitti ce'uudhanii kaasaa gitaa qabatanii gara burqaarraa gara baatitti ce'uu jedhee dubbatee ture hawwee ture sana haa ta'u malee hawween isaa sun otoo milkaa'iniif hafee kana kan inni abdatee akkas jedheef waraanni biyyattii waraanni inni qabu ishiin lappiidhanii leenjitee baate kuni jijjiirama hin fiddii jedhee otoo hin ta'in waraana shaabiyaa abdateeti jedhama. Kanaan egaa waraana shaabiyaa kutaa waraanaa tokko waraanni immoo bilchiginnaa kan bilchiginnaa sadii kan Affaar tokko walumaa galatti kutaa waraanaa shanitti itti hirmaatee jedhama. Waraana kanatti kutaa waraanaa shanitti hirmaateetu waraana kana gaggeessaa turanii waraanni kanaan egaa akka isaan yaadanitti haaluma salphaa ta'een kunnee achiin booda isa keessa kunnee gara baatitti ceenee baatirraan kombolchaatti gallaa karaan sun hin citaa achiin booda kan kombolchaa darbanii asafuu kan kombolchaa achiis akkasitti adeemnaa jedhanii yaadaa turanii haa ta'u malee kuni waan milkaa'u hin fakkaanne waan milkaa'us hin ta'u otoo milkaa'iniif hafee jira. Kanaan egaa bilchiginnaan akka malee rukutame jedhamee jira. Loltoonni Eritiriyaas akka malee rukutamanii duubatti deebi'anii jiru. Kan bilchiginnaas tokko hin hafne akka baalatti harca'an jedhu keessattuyyuu amma bakka hundatti rukutamanii bakka hundatti kun ajjeefamee kun rukutamee namni kaasu dhabame iddoo dirree guutuun reeffa jedhama. Kanaan egaa yoo xinnaate akka namni tilmaamanitti nama 5,000 hanga 7,000 ol achirratti wareegamuu hin oolu jedhameeti dubbatama akka tilmaamatti. Kanaafi amma isheenis milkii dhabdee jirti. Warri Tigraay egaa warra Tigraay miti kan kana dubbatu warra bilchiginnaatu keessa dubbachaa jira. Yoo xinnaate taankii 15 ol achirratti gatanii ba'anii kana jechuun taankii 15 olitu booji'amee jechuudha. Warra Tigraayini qaama achirratti egaa Tigraay qofaa miti Oromiyaanis waraanni Oromiyaas achirratti hirmaateera. Waraanni Oromiyaas haaluma gaariin hirmaatee warri walloo kaleessa dubbachaa turanii namni gadi bu'ee gara burqaa gara kaasagiitaa deemee qawwee otoo fudhatiin kan galiin jiru jedhanii qoosaa turanii tokko qawwee 2 qawwee 3 akkasitti kan inni fudhatee galee jedhanii jiru. Egaa kana gaafa laaltanii jettan akkamitti akka jirru ilaaltu. Walumaa galatti yoo herreega baasanii biyyattii sana keessatti jechuudha. Amma qawween yoo xinnaate qawween tokko naannoo 30,000, 40,000 hanga 50,000 deema. So namni amma qawwee qabatee socho'u achi keessa biyyattii sana keessa Abiyyis itti duulchisee warri kunis jedhanii walumaa galatti hidhataan biyya sanii naannoo
amma gama lamaaniin yoo ilaalle jenne naannoo miliyoona 1,200,000tti dhiyaataa jedhameeti tilmaamama. Kan amma qawwee qabatee biyyattii keessa socho'u jechuudha. Kana jechuuni doolaara 1,000 yoo herreegnee jenne doolaara 1,000 kanaa yoo qawweetti yoo tilmaamnee jenne naannoo doolaara biliyoona tokkootu kanarratti baasii ta'e. Kana qofa irratti meeshaa waraanaa ittiin walajjeesnu irratti invest ta'e. Kana jechuun diinagdeen biyyattii hagam akka miidhamee fi hagam akka gadi bu'ee ilaalama. Kana hundaan kan nu ga'e Abiyyi. Kun hundi hojii Abiyyi. Kana hunda hambisuun ni danda'ama ture. Salphumatti hambisuun ni danda'ama ture. Warra na duuba jiran kana akka Jawaar Mohammed, Baqqalaa otoo isa dhagaanii jiraatanii, hayyoota kana dhagaanii jiraatanii, hayyoonni kuni dhugumaa fala kaa'anii ture. Rakkoo kana hundarra ga'anii ture. Garuu namni tuffiidhaan malee kan dhaga'u waan hin jirree fi Abiyyi akkuma salphaatti Jawaar jedhee jira. Akka salphaatti wanti kun kan jalqabu akka waraanni akka salphaatti akkuma qoosatti kan inni jalqabu akka qoosatti warra Tigraay akkuma abdii illee godheni hooggantoota Tigraay qabee fida jedhee komaandoo ergee achiin booda komaandoon isaa gaafa jala harcaatee jettu achiin booda waraanichi kan jalqabe waraanichatti kan galanii kunooti gatii isaa kaffalaa jira hundumtuuyyuu. Gatiin ganaa kana caaladha kan inni ba'u. Kana hundammoo kan godhe eenyuyyuu otoo hin ta'in uummata biyyattiidha. Uummata biyyatti uummanni biyya tokko lakkii yoo jedhee uummanni biyya tokko saniin booda lakkiin sun lakkiidhuma ta'a. Uummata dikteetarii kan dikteetarii godhu uummatuma sanaadha. Kan ajajamuuf yoo jiraate qofa dikteetarii ta'a dikteetariin tokko. Abbaan irree tokko namni ajajamuuf jiraannan abbaa irree ta'a. Namni ajajamuuf hin jiru taanaan hunduu hin ta'u jennaani gatiin qabu. Gatiin qabu. Nama dhuunfaa ta'a. Nama ajajamuuf dhabee jennaan. Namni dhuunfaan immoo dhuunfaadhaan homaa gochuu hin danda'u. Hanga instituutiishiniin hin jirretti jechuudha. Kanaaf kana kan amma argaa jirru. Egaa yoo kana bira dabarree jennu waraanni kuni karaa Affaariin akkasitti deemaa jira. Karaa Kaabatiinis akkasuma karaa Kaabatiin Taammaan Bayyanaa faa Andaargaachoo Tsiggee faa bakki itti fokkoraa turanii Xaarmaa Bar kan jedhamu har'a warra Tigraayin to'atamee jira jedhamee jira. Kanaaf egaa kaleessa Taammaan faas akka dubbachaa turanitti waraanni asirraa fagoo miti kunoo dhagaa jirraa sagalee waraanaa sagalee dhukaasaa dhagaa jirraa jechaa ture. Egaa akkuma isaan jedhaniyyuu sagaleen kunii cimee deemee bakka isaan jiran ga'ee jira. Egaa amma karaa baay'eedhaanii gara giddu galeessatti gara Dabra Biraanitti dhiyaachaa jiru jedhama. Dabra Biraanitti kiiloomeetira 15 hanga 30 kan ga'u qofaatu isaan hafee jedhamaa jira. Kanaaf amma hundumtuuyyuu gara xumuraatti deemutti jira fakkaata. Biltsiginnaan garmalee nahanii jiru keessattuyyuu Affaar irratti kan isaan abdatan hundi gaafa harka bishaan dhuguu fi biyyee nyaatu keessa boo'icha jalqabanii jiru jedhama. Maalluu wayyaa akkam taanaa akkam goonaa kan jedhu jalqabanii jiru jedhama. Kanaaf egaa torban kuni akkuma Abiyyi masaraadhaa baasee gara dirreen deemaa dirreedhaan hooggana jedhe dirreedhaa hooggansisaa dirreedhaa hoogganu sunis homaa gatii fideef hin qabu. Already harkaa rukutamee jira. Kanaaf maal jedhee akka deebi'uu fi maal jedhee akka amma immoo miidiyaatti dubbatu eegamaa jira. Maal akka uumuu danda'u fi maaliin immoo amma akka sobuu danda'u hundumaafiyyuu torban kana wanti dhaga'amu hin jira jedhamee yaadama. Kanaaf jijjiiramni jirus yoo jiraate wanti garaagaraa torban kana keessa hin jira jedhameeti namoonni baay'een kan dubbatanii. Gama
gama hundumaaniyyuu egaa itti dhiyaachaa akka jiranidha warri humni waraanaa Oromiyaas humni waraanaa humni ittisa Tigraay. Gama biraatiin lafa Tigraay qabatan irratti riphee loltoota ijaaraa jiru. Kuni egaa akka tooftatti fayyadamaa jiru. Amma already haala amma jiru kanaani conventional waariidhaan akka mo'achuu hin dandeenye amanaa jiru fakkaata. Warri naannoo Amaaraa conventional waariin ammaanichi kana resist gochuu mo'achuu hin dandeenyu. Already arginee jirraa jedhanii jiru. Sanarraan sababnis gara faannoon hin horkamee faannoon humna qabaa ture faannoon ittisa faannoon gootaa amma mo'atamuu isaaniitii fi kan isaan sababa godhachaa jiranii faannoon akka barbaadetti akka socho'uu fi caasaa mataa ofii akka ijaarratu hin godhamne faannoon akka diinatti ilaalamee egaa kana keessa isinitti himnee jirra kana duras walitti bu'iinsi faannoo fi walitti bu'iinsi raayyaa ittisa biyyaa rakkoo guddaa uumee ture. Raayyaan ittisa biyyaa gaafa waan tokko jijjiiruu istiraatejii jijjiiruu barbaadu yoo duubatti dambaa jedhe faannoon tarkaanfii irratti fudhataa sodaattuu situ akkas godhee hin loltuu meeshaa waraanaa isaaniif dhiisteeti galaa jirtaa badaa jirtaa jedhanii miidhaa guddaa irraan ga'anii kanarraa kan ka'e loltuun hamilee dhabeeti garmalee egaa warra Tigraayitti harka kennachaa jira baay'inaani. Kanarraa kan ka'e amma faannoon mufaatii qabaa ture. Ammas faannoon humna addaa Amaaratti yookiin immoo raayyaa ittisa biyyaatti makamuu jedhamee kennamee ture. Kanarraa kan ka'e amma faannoon mufaatii sanaan kun mufatee kun manatti hafee amma isaan walitti qabanii meeshaa bakka mootummaan qabu diipoo yookiin bakka meeshaan itti kuufamu humnaan cabsanii seenanii achiin booda faannoodhaa kennanii lafa jala akkasitti bakka Tigraay qabattee riphee lolaa godhanii galchaa jiru jedhama. Kanaan egaa Zoobil iddoo jedhamutti jalqabanii jiru. Zoobil kuni naannoo qobbootti dhiyaatti Affaar keessanii kan jirtu. Affaar keessanii meeshaanii fi wanti garaagaraa akka galuuf godhanii achi keessaa warri faannoo kuni dhokatanii riphanii keessattuyyuu warri Tigraay yoom eessanii akka meeshaa dabarfatan akkamitti akka meeshaan leenjiin isaanii akka eessa akka jiru meeshaa waraanaa akkamii geggeeffachaa jiru akkasumas waan raashina fa'aa akkamitti eessaa fidachaa jiru kan akkamiiti kana akka duubaa qoratanii fi akka yoo danda'ame haala mijataa eeganii balaa geessisan. Tarii amma kan eegamaa jiru sadarkaa gadi bu'ee balleessanii baduutti illee deemuu danda'ama jedhameera. Sanaan alas amma akka ilaalamutti karaa faarra fanjii awwaaluu ni danda'u. Iddoo baay'eetti waan akkasii gochuu ni danda'u. Waan akkasii kun Oromiyaatti dhufee jennaan baay'ee ulfaataa ta'a. Waraana kana baay'ee waraana jibbisiisaa waraana akka malee nama jibbisiisu waraana egaa waanuma hundumaayyuu irratti wanta yakka jedhamu hunda irratti raawwatan gochuudhaa fi kanaaf egaa Andaargaachoo Tsiggee fi Taammaany Bayyanaa akkasumas warri kuuni eebbisanii fi jiru jabaadhaa isinii kan mo'atu yakka barbaaddan hojjedhaa akka barbaaddanitti keessattuyyuu gara jabina takka argame hin beekne akkasitti gochuu qabdu akkasitti adeemuu qabdu jedhee jira. Kan baasii Ameerikaa dhaqaatoo alaabaa Ameerikaa gubaa kan jedhe har'a immoo kaleessa immoo deebi'ee aramanii takka waan tokko gara laafinni hin jiru jedhee dubbateera.
Kanatu jira egaa gara kaabaatiini gara Oromiyaa gaafa dhufnu lafti Oromoo weeraramaa jira. Ammallee lafa naannoo Finfinnee keessattuyyuu weeraraa jiru. Yeroo kanatti kan egaa kan isaan qindeessan nama 147 qindeessine kan jedhanii baay'inaanii dhalattoota Amaaraati fakkaata. Dhalattoota Amaaraa leenjisanii achiin booda isaanii sakattaa jechaanii jiru. Isaaniin bakka xinnumaa achi deemanii waraqaa eenyummaa keessaa fidii si sakattaanaa maali jechaa jiru. Warri kuni guyyaa guyyaa mootummaadhaaf hojjenna jedheeti mootummaa wajjiniin nagaa eegaa jirra maalii jedhaa. Halkanis akkasuma nagaa eegaa jirra jechuudhanii naanna'u. Sanuma keessa immoo weerara lafaa geggeessaa jiru jedhamaa jira. Weerara lafaatiin namni hedduun halkan kan isaan ba'anii eegumsaaf haa jedhanii malee eegumsi isaanii lafa weeraruudha. Lafa baay'inaan akka dubbatamutti gareedhaan dhaqanii halkan lafa wayii qabatanii achiin booda lafa sana irratti halkanuma sanii mana ijaaraniiti. Achiin booda mana ijaaranii achi keessaa bahu. Itti galuu achiin booda egaa jiraataa asiiti nuti eessayyuu hin deemnu eessaa dhufte maali gochaa jiru karaa gara lafa jalaasii namoota iddoo biraatii galchaa jiru jedhamee jira garasitti. Kun egaa yaaddoo nutti ta'ee jira hundumaafiyyuu uummanni Oromoo quba akka qabaatu barbaanneeti. Gama biraatiin piippiin Oromiyaa walitti garagaltee. Piippiin Oromiyaa amma walitti garagartee wal nyaachaa jirti. Egaa amma durii kan fincaan walii dhuganii fi bakka Abiyyi oolee kan hin hanqanne Abiyyi bakka wayii dhaqee even kan nutti fakkaatutti Abiyyi mana fincaanii yoo seenellee wajjin mana fincaanii kan seenu Shimallis Abdiisaa Abiyyi wajjiniin walitti mufatee jira jedhamee jira. Shimallis Abiyyitti mufatee otoo hin ta'in Abiyyitu Shimallisitti mufatee Shimallisiin argaa kee hin fedhu argaa kee arguu hin fedhu callistee isa odeessitus isa miidiyaatti fiigdus dhaabii jedheenii jira. Kanaafi ammatti hojichaa kan hojjechaa jiru Awwaluu Abdiitii jedhanii Oromiyaa ammatti bulchiinsa Awwaluu Abdii harka jirti. Awwaluutu waan hunda raawwachaa jira jedhanii jiru. Akkuma beektaniyyuu dheengaddaa mata haaraa deemanii Addisuu Araggaa Awwaluu Abdii akkasumas warri kunis wajjiniin deemanii warra Karrayyuutiin lafa keessan isinii deebisnaa eessa dhaqanii amma lafa isaanii deebisu. Hanga isaan weeraraman kana eessa dhaqan? Maarsirra turan immoo bishaan jala turan gaafa sana. Gaafa uummanni sun rakkatu, gaafa uummanni rakkoo guddaan irra gahu, lafti isaanii weeraramu, ijoolleen isaanii ajjeefamtu namni garagaree ilaalee jiru. Gaafa sana uummataa miti. Har'a garuu diinni nutti dhufaa jira. Diina nurraa ittisaa jechuudha fi uummata sana kadhaa dhaqaniiti kan isaanii egaa waan hundumaayyuu isinii goona, waan hundumaayyuu isinii raawwannaa jedhanii kan u'uu jechaa jiranii kan kadhatanii kana keessa Shimallis Abdiisaa hin jiru. Lammaffaa Abiyyi gaafa Affaar deeme Awwal Arbaa kan pirezidaantiin naannoo Affaar isa wajjiniin ture. Garuu ammatti Shimallis Abdiisaa isa wajjiniin hin argamne kan duraan biraa hin dhabamne jechuudha. Kanarraa kan ka'e dubbiin kun akkamii jennee qorachuuf yaallee booddarra wanti nuti arganne akka fuula walitti badanii fi Abiyyi Shimallisiin akka hin mul'anne ija kee fuula kee arguu hin fedhu jedhee kanaaf Shimallis ammaa miidiyaarraa baay'inaan fagaateera. Garuu egaa erga oduun kun hojjetame immoo miidiyaatti dhufuun isaanii hin oolu. Gaafa sana egaa waa jechuun isaanii hin oolu. Har'umaayyuu ibsa tokko galgala kana baaseera. Ibsa kana miidiyaatti waan kenne fakkaatu wayyaa miilitaarii hin uffanne agamma Shimallisii hundumaafiyyuu iyyisaa qeerroo fi qarreenii ka'an wajjiniin dhaabadhaa jedha.
qeerroo fi qarree kaleessa adamsaa turan, kaleessa diigaa turan har'a eessaa dhufeeti kan isaan wajjiniin dhaabatu. Eessaa laangujiidhuma kanaayyuu eessaa fidanii? Laangujiidhuma kanaayyuu eessaa argatan? Kuni hedduu kan nama gaddisiisu baay'ee hundumaafiyyuu egaa kana Shimallis caasaan isaas jalaa diigamee jira. Caasaa isaa keessaa kana dura Shadow Kingmaker kan jedhamuu fi makkalaakayaadhaaf miliyoona 6 kenname jedhamee kan dubbatamaa ture abbaan qabeenyaa dhaabaa dabalee manatti galee jira. Ammaan achi dhaabaa dabalee pablikitti hin ba'u. Juuntaa waraanuun deemu akkasumas deemee loltuu biyyattii hin jajjabeessu. Mootiin koo duulee ani maalan mana godha hin jedhu mana isaa callisee taa'ee jira. Mana isaa kan callisee taa'e isa qofa otoo hin ta'in haadha warraa isaa aadde Warqinash Birruu isheenis akkasuma manatti galtee jirti jedhamee jira. Egaa abbaa warraa fi haadha warraan hojiirraa ari'amuu rabbi sinaa oolchuu sanyii keessan irra hin gahin jennaa. Ilmi isaa kana biyyi kunootii roobsisnee jirra harka koo itti qabeen achiin booda roobni roobee jedhee kan cloud seedingii sana fiidee innis waan gaariirra waan jiru hin fakkaatu biyyi wajjiniini. Egaa kanatu jira mana bilchiginnaayii gareen Shimallis keessaa Dammallaashees akkasuma hojiin ala ta'ee jira jedhamaa akkasuma rarra'eeti achirra jira kan hojii hojjechaa jiru nama biraati jedhamee jira. Kanaaf amma walumaa galatti naannoo sanaa yeroo eeggata malee qulqulleessuu waan barbaaduu fakkaata. Otoo juuntan galtee isa qulqulleessuu baattee yeroo gabaabaa keessatti Shimallis aangoo sanarraa ka'uun isaa hin oolu jedhameeti dubbatamaa jira. Waan walitti baay'inaan walitti dhufeenyi isaanii garmalee laafee hanga waliin si arguun fedhu hagaa biyyi ija kee arguun fedhu jedhuunitti jedhameera. Gama biraani baankiin daldala Itoophiyaa nama 400 ol ari'ee baankiin daldala Itoophiyaa nama 400 ol kan inni ari'ee har'aa kan inni ari'eef immoo baankii kana keessatti leetar of kireeditii jechuudhanii nama hin taane kennanii jiru jedhameeti nama kan taane meeshaa biyya alaatiif finna jedhanii otoo isaan kennuu qabanii nama hin taane nama sirrii hin taane kennitan jedhaniiti. Baay'inaan egaa kuni waan biraas qabaachuu danda'a kana qofa natti hin fakkaatu. Duubaan isaan wanti isaan jedhan wanti isaan ibsan kanuma sanaan alas kanuma wajjin wal qabatee warri tokko tokko meeshaa biyya alaatii gaafa galchanii karaa doonii Itoophiyaatiin gaafa fe'anii wanti isaanii kaffalamu doonii isaanii wanti kaffalamu alaa waan deemaniif dooniidhaa kan kaffalamu doolaariidhaan ta'uu qabaa ture. Haa ta'u malee isaanii doolaarii sana dhiisaniiti qarshiidhaan kaffalanii jedhameera. Kun maal garaagarummaa akkamii akka fidu hin beeknu qarshiidhaan kaffalanii doolaaraan kaffalanii yoo doolaara hin arganne ta'e doolaarri hin jiru taanan eessaa fidaniiti kan isaan doolaaraan kaffalanii qarshiin yoo kaffalanii maal qaba maal ta'a yoo warri kuni doolaarri akkuma jirutti rakkoodha biyyattii sana keessatti doolaara argachuun garmalee ulfaataadha. Doolaara sana immoo black market irra gaafa bitanii black market irra baay'ee mi'aadha. Akkasiin bitanii isaanis hin baasu. Kanaafi qarshiin gaafa kaffalanii qarshiidhaan akkuma doolaara sanitti herreegameeti kan inni kaa'u kan baankii daldala Itoophiyaatiin jechuudha. Yoo walqixa ta'e wanti sun walqixa ta'e jennaani maaliif akka gaafii keessa galu hin beeknu. Kanaaf wantichi sana otoo hin ta'in rakkoo biraa ta'uu danda'a jedhamee namni tilmaama. Garuu dhaabbatichi yeroo kana godhu isa jalqabaati.
Oduu Oromiyaa keessaa otoo hin bahini abbootii gadaa jedhanii abbootii garaa asallatti walitti qabanii uummata balaaleffadhaa jedhanii dirqisiisaa jiru. Egaa kana kaleessa oduun kun ni ga'ee tureyyuu hin dabarsine kaleessa yeroo nu hanqate keessattiyyuu amma naannoo waboon socho'aa jiru. Waboon iddoo baay'eetti socho'aa jira. Gaalamaa keessaa akkasuma Cilaalo keessaa Kaakka keessaa asii gadis karaa Muneessaa kanaanii karaa Heeban Shanan kanaan socho'aa jira. Asiin haga Qoree haga gama Cee hanga Arsii Nagellee faa karaa saniin sochii guddaatu jira jedhamee jira. Kanaaf amma wanti isaan gochaa jiranii ijoollee keessan bosona jirtu fiddan malee jedhanii nama hedduu qabaa jiru, nama hedduu hidhaa jiru. Kanaan yoo ijoollee keessan fiddanii isinii gadhiisna, ijoollee keessan biroo isinii gadhiisna. Yoo akkasitti nama ijoollee bosona jirtu sana deebisuu baattanii ammallee hidhaan kun ittuma fufaa daballee isinis ijoollee keessanis hiinaa jechaa jiru jedhanii. Kuni baay'ee kan nama gaddisiisudha. Kanumaan egaa jaarsolii jedhanii abbootii gadaa kan jedhaman nan beeka. Abbootii gadaa warra jedhaman sanii waggaa 8 duras abbootii gadaatumaa tarii gadaan ergaa kaka'uu jalqabe dhimmi gadaa kuni egaa ishuu ta'eenas abbaadhuma gadaati. Yoom gadaan isaanii akka dhumu yoom gadaan nama biraa akka jalqabu beekamu. Egaa kanaan hedduu kan nama gaddisiisudha. Amma kan baay'ee nu gaddisiisaa jiru instituushinii kabajamaa gadaan egaa gadaa malee Oromoon hin jiru. Qooriidha. Oromoo kan walitti qabuu danda'u, Oromoo kan walitti sassaabuu danda'u. Gadaan isaa deebi'ee jennaan Oromoon humna argata. Gadaan isaa deebi'ee jennaani Oromoon iddoo takka jedhamee gaafa yaadamu amma warri kuni Abiyyii fi jala fiigduun isaa hundi gadaa balleessanii gadaa dhimma biraati dhimma Oromooti otoo hin ta'in faallaa Oromoo godhanii itti fayyadamaa jiru. Kanaafi uummanni waan kana isin ilaallata. Gadaan kan keessanii keessattuyyuu gadaa Arsii jaarsolii kana qoradhaa jaarsolii kana eenyutu eessatti filatame yoom filatame abbaan gadummaa isaa abbaa gadaa marateedha fi miti abbaa gadaa ofiin jedheedha fi miti eenyutu se filate eessatti filatame gadaa sana waan gadaan barbaadu guutu sana guutee jira. Kana hunda qorattanii achiin booda naannoo sanitti abbaa gadaa keenyaa miti kuni abbaa gadaa keenyaa miti abbaan gadaa keenya abbaan gadaa ummataaf dhaabata malee ummatarra dhaabatu faallaa ummataas hin dhaabatu. Miidhaan ummataa isa dhukkubsa malee miidhaa ummataatti hin qoosu akka warra kanaa bilisiginnaa wajjin hin goree. Kanaaf uummanni keenya waan gootan godhaa. Gara oolmaa addunyaatti gaafa ceenu Ameerikaan Jibuutitti shaakala eegaltee jirti jedhamee jira. Egaa Jibuutii loltuu hedduu qabdi Ameerikaanii. Tarii ammatti Ameerikaan akka ifa gootetti jidduu kanatti asuma dhiyootti namoota karaa militariitiin baasnu hin jiru. Haga ammaa kan nu qunname hin jiru jedhanii jiru. Haa ta'u malee yeroo barbaachisaa ta'etti akkasitti baasuudha. Yoo barbaachisaa ta'e nuti qophii xumurree jirra jedhanii jiru. Kanaaf amma shaakala eegalanii jiru. Shaakalli kun garamitti akka deemu hin beekamne. Asirratti egaa Chaayinaa qofaa miti, Ameerikaa qofaa miti. Chaayinaanis shaakala eegaltee jirti jedhamee jira. Ameerikaan kophaa otoo hin ta'in Yurooppiyaan yuuniyeenii wajjiniin shaakala eegaltee jedhamee dubbatamaa jira. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa oduun keenya irraa kanumaa waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Yeroo hundumaa filannoon keessan Simbirtuu Miidiyaa ta'u Simbirtuu Miidiyaa sheer godhaa, sabiskiraayib godhaa, nu gargaaraa. Boruu fi iftaanii goofandimii qabnaa. Simbirtuu guddisuudhaa fi simbirtuun egaa kana caala akka guddattu weebsaayitiis banannee jirra. Weebsaayitii keenya
simbertumedia.com www.simbertumedia.com jennee bannee jirra. Websaayitii keenyas ilaaluu dandeessu. Warri artikelii nu barreessuu barbaaddan namni hundu you are welcome afaan kamiiniyyuu barreessuu dandeessu ummata keessan argachuudhaa fi kanaafi biyya keessas biyya alaas artikelii wanta isinii achirratti maxxanfamuu qabu nu barreessaa isin keessummeessinaa websaayitii sana irratti isinii baasnaa. Kanaan egaa nagaatti isiniin jennaa kan ooltan nagaan oolaa kan bultan nagaan bulaa.